Ashama harka fuula akkam jirtan baga nagaa taatan. Har'a haala kamiin icciitii Feesbuukii keessanii eeggachuu akka dandeessan isin garsiisaa jechuudha. Kanaaf moobaayilii irratti haala kamiin waan eenyufaa fakkeenyaaf waan isin poost gootan akka ilaaluu danda'u yookiin akka ilaaluu hin dandeenye isin garsiisaa jechuudha. So kanaaf tokkoffaa eessana Feesbuukii keenya loogiin jennee seenaa jechuudha. Kanaaf Facebook keenya eegsisan booda so setting dan jechuudha. Bakka sarara sadii jiru kanatu geejjibtanii achirra eeggattuttanii fuula kana argattu. Fuulli kun eegisanii dhufee setting jettanii jechuudha. Setting jettanii booda fakkeenyaaf emailii yookiin lakkoofsa keessa yoo jijjiiruu barbaadan asirra gootanii jechuudha. Kanarra yoo gootan lakkoofsi keessaniif emailiin achi jala jira. Kanaaf achumarra guuttanii jijjiiruudha jechuudha. Afaan illee yoo jijjiiruu barbaadan haala kanaan bakka kana gattuutanii jijjiirtu jechuudha. Fakkeenyaaf payment keessan yookiin waa kafaltii adda addaa Facebook irraa kafaluu barbaadan asirratti register gochuu dandeessu jechuudha. So kana fakkaata. Kun fakkeenyaaf security analogin ka jedhu kun yoo namni fakkeenyaaf moobaayila kee malee moobaayila biraatiin yookiin naannoo biraatitti Facebook kee akkaawuntii keetiin seene meeseejiin sii dhufaa jechuudha moobaayila kee irratti yoo kana guutte jechuudha. Kanarra qaqqabde fakkeenyaaf anam kan seenuun kun asirra jira jechuudha. Moobaayila kana alatti iPhone 6s kanaafi kabraa kan fayyadamu alatti yoo keessa wanni jedhe meeseejiin na dhufaa jechuudha moobaayila kee irratti. So kana fakkaata. Kabraa previous setting ka jedhu kana jechuudha. Kanaaf asirratti isirra qaqqabdanii check important setting jira. Isarra gad qabdanii haala kanaan secure godhuu barbaadde jechuudha. Icciitii godhuu barbaadde haala kanaan next jettaan asirra gad dhufte waan ati post godhte eenyu akka ilaalu barbaadde. Fakkeenyaaf when you post from new feed or your profile you can choose an audience to control who sees it. Haala kanaan jijjiirtaa jechuudha. Yoo nama ati barbaadde qofa akka ilaalu feete bakka kana geejjibxee kanaan namni kamiyyuu akka ilaaluu barbaadde public goota. Friendin kee yoo qofti akka ilaalu barbaadde haala kanaan jijjiirtaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kana goote haala kanaan jijjiirtaa jechuudha. Anama kee namni martuu akka ilaaluun fedha. Kanaaf public rikaadhe jechuudha. Haala kanaan irra gaddeemtee waan hedduu arguu dandeessa. Kana fakkaata namoota ati barbaaddu fakkeenyaaf maqaa dhooytee obboleettii kee firiyyaa kee isaan qofti akka ilaalan yoo feetu nama maqaan dhooftee jechuudha. Ebalufaa ilaaluu yoo feete bakka kana dhaqxee specific friend ka jedhu isarra qaqqabda jechuudha. Specific friend kana ogoote maqaa namaa filachuu qabda jechuudha. Eenyuuf akka ilaalu waan ati post goote page kee irra namni kam eenyuuf akka ilaalu. Haala kanaan namoota kanneen kana keessa nama barbaadu filachuu danda'an jechuudha. Nama ilaalu. Haala kanaan fakkeenyaaf nama tokko filees garsiisa. Haala kanaan filuu danda'a jechuudha. So unfiluun barbaadne public godhuu barbaada. Isin yoo filachuu barbaadan namoota barbaadan yookiin asirra search gootanii fakkeenyaaf nama wayii eenyu jedhu nama aqubee baay'ee irraa kan yookiin barbaadnu fakkeenyaaf nama kana fakkeenyaaf yoo ta'e asumarratti maqaa isaa click goonaan
isumaaf qofa ilaaluu danda'a yookiin nama hedduullee filachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ati qofti yoo akka ilaaltu barbaadde only me jettaa haala kanaan jirta jechuudha. Kanaaf haala kanaan jijjiiruu dandeessu. So isa biraa immoo ammas see all ka jedhu kanarra gad qabda. Nama fakkeenyaaf iddoo tokko yookiin mana barumsa tokko deemtan yookiin iddoo tokko jiraattan yookiin iddoo tokko barattan qofa akka ilaaluu barbaadde yookiin nama naannoo tokko dhalattan ta'uu danda'a. Inni akka qofti akka ilaaluu barbaadde haala kanaan filatta jechuudha. Naannoon kun asii dhufa. Naannoo ati guuttee jirtu. Haala kana naannoo ati jiraattu si dhufa. Kana keessaa eenyu akka naannoo kamii qofa namni naannoo kanaa qofa akka ilaaluu barbaadde fakkeenyaaf Wallagga ta'uu danda'a, Arsii ta'uu danda'a, Baalee ta'uu danda'a yookiin mana barumsaa lookaalii ati baratte iddoo ati amma jiraattu haala kanaan guuttaa jechuudha. Ani kiyya public waan ta'eef kanaan haala kanaan guuttanii ka barbaadan fakkeenyaaf Shaashimannee barbaadde fakkeenyaaf as bira Shaashimannee bakka jedhu guutuudha. Kana fakkaata haala kanaan jijjiirtu jechuudha. So kana fakkaata haala kanaan eenyu akka waan ati post goote ilaaluu danda'u guuttaa jechuudha. So kana fakkaata. Inni biraa who can see kanuma jechuudha kun who can see your future post yaa kun public kama goone san jechuudha. Kabira immoo limit who can see kama goone who can see people page list kanallee asuma filachuu dandeetta asirrallee. So garuu fillee jirra jechuudha kamutti fillesan kanaaf jechuudha. People you can find and contact nama ati wal qunnamuu dandeettu yookiin friend request itti erguu dandeettu yookiin si erguu danda'u asirraa filatta jechuudha. Fakkeenyaaf who can send your friend request yoo jette eenyu friend request si erguu danda'a nama kamiyyoo ta'e waan jettanii yoo friend keetii qofa ta'e jechuudha. Isa ergoota jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu na erguu danda'a jechuudha. So kana fakkaata. Inni biraa who can see your friend list kee hiriyaa meeqa akka qabdu eenyufaa hiriyaa akka taate eenyufaa akka ilaaluu barbaadde asirra gootaa jechuudha. Kanarra kilik gootaa. Kanaaf haala kanaan anam fakkeenyaaf hiriyaa kee eenyu akka ilaaluun barbaadu kanaaf only me jedheetiin guuttudha jechuudha. So haala kana fakkaata. Akkasuma kanallee eenyufaa akka ilaaluu barbaadu fakkeenyaaf nama limit ta'e jechuudha. Nama specific eebalufaa ilaalu malee kuwwan akka ilaalu yoo jette maatii kee ta'uu danda'a hiriyaa kee ta'uu danda'a kanarra goota jechuudha. Akkuma duratti san jechuudha. Kanarra goote haala kanaan dhufa jechuudha. Namoota ati haalaalanii ati barbaaddu asirra kilik gootee qofa filachuudha. Haala kanaan filachuudha. Hedduullee filachuu dandeetta jechuudha. Haala kanaan filattaa ani immoo filachuu barbaadu kanaaf kana fakkaataa jechuudha. Email fayyadamee nuti waan kontaaktii akkasii gochuu barbaadu telefoona keetiin kana hundayyuu guutuu dandeessaa. Kun mallee waan hin qabu friendidha jedheen guutaa haala kanaan waan barbaadan jijjiiruu dandeettu jechuudha. Kanaaf inni barbaachisaa guddaan jechuudha kana jechuudha. Kanaafi kanaaf guuttee jettee post kee namni biraa ilaalee yookiin koomentii addaa yookiin si kennu yookiin page kee irratti fa'aa post gochuu danda'u jechuudha. Kana fakkaata. Fakkeenyaaf eenyu fa'aa akka follow si godhuu danda'u illee guutuu barbaadde irra deebisee garsisaa. Haala kanarratti gadi kilik gootaa waa'ee tag si godhuu nama danda'u.
eenyu taag waa isii godhuu danda'a seet murteessaa jechuudha. Haala kanaan as argattutti filachuu dandeetta. Fakkeenyaaf nama waa si waliin qoodachuu barbaadu poostii taag waa isii godhan jechuudha. Ammaan fakkeenyaaf namni kamiyyuu hiriyaa kee ta'e Facebook irratti taag waa yookiin taayimlaayinii kee irratti poostii gochuu danda'a jedhee guuttadhe isinillee yoo barbaadde only me jettaa yookaan immoo akkasii guuttatta jechuudha. Kanaaf haala kanaan namni as barbaadde malee laaluu hin danda'u. Ta'aa kana fakkaata jechuudha. Inni biraa kana you can see what other person on your phone. Fakkeenyaaf waan namni biraa fakkeenyaaf taag yookiin post sirra godhe eenyu fa'a akka laaluu danda'u. Fakkeenyaaf waan arrabsoo ta'uu danda'a namni peejii kee irratti post godhuu danda'a. Kanaaf yoo barbaadde only me jettee guuttatta yookaan immoo waan barbaadde guutuu dandeetta jechuudha. Yookiin hiriyaa koo publicly gochuu dandeessa. Kanaan haala kanaan waan namni peejii kee irra post godhe yookiin waliin share godhe namni kamuu laaluu hin danda'a jechuudha kee irratti. Yoo ati qoftee laaluu barbaadde asuma goota jechuudha. Waan hunda haalumaa amma duratti ilaallesaniin jijjiirtu jechuudha. Kana fakkaata. Kanallee fakkeenyaaf kana on off gochuudha. Allow post sharing to story. When is this on? People you can tag in post can share it to their story. If you create public post everyone on Facebook. Kanallee yoo fakkeenyaaf namni akka waan si waliin share akka godhuu barbaanne akka off godhuu dandeetta yookiin on gochuu dandeetta jechuudha. Yookiin allow gochuu dandeetta, eeyyamuu dandeetta yookiin dhiisuu dandeetta. Haala kanaan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata. So haala kanaan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata. Review tag that people add to your. So kana fakkaata haala kanaan jijjiiruu dandeessu. Ammaaf xumurree jirra. Gaaffii qabatte meseejii godhaa. Ta'oo galatooma waan dhaggeeffattaniif YouTube Oromiyaa Tube jedhama. Subscribe gochuu dagatina waan gootaniif galatooma. Yeroo gaarii qabaadhaa isin jedha.